Akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota OGMC Miidiyaa kun qophii ispoortiidha. Qophiin ispoortii kun immoo karaa foddaa OGMC yeroo hundumaa kan isin biraan gahu yoo ta'u, qophii kana waliin ani Lalisaa Dabbabaasii waliin tura hanga xumura qophii keenyatti waliin tura. Oduu ispoortii biyya keessatti irraa eegaluu taphoonni Pirimeer Liigii Itoophiyaa torbee kana taphatamaniin kibxata Hawaasaan Arbaa Mincii waliin taphachuun 2-2 qixxaamuun qabxii tokko kan qooddate yoo ta'u, Humni Ibsaa fi Makalaakaa waliin taphachuudhaanis 2-2 ba'uun qabxii tokko bifuma wal fakkaataan qooddachuu danda'aniiru. Har'a taphoonni itti fufuun taphataman Laga Xaafoo Laga Daadhiin Adaamaa waliin kan taphatu yoo ta'u, Qiddus Goorgis Baahir Daar waliin ni taphata. Gabatee Pirimeer Liigii Itoophiyaatiin Qiddus Goorgis qabxii 55 walitti qabachuun tokkoffaa, Baahir Daar qabxii 50 lammaffaa, Itoophiyaa Madiin qabxii 45 sadaffaa, Faasil qabxii 37 walitti qabachuun arfaffaa, Hadiyyaa Hosaaniyaan qabxii 36 sadarkaa shanaffaa irratti argama. Humni Ibsaa fi Laga Xaafoo Laga Daadhiin kilaboota wal duraa duuban sadarkaa dhumaa irratti argamanidha. Oduu Baargamaatiin ammoo tapha Pirimeer Liigii Ingilizitti yoo dabarru taphoonni qixxeessituu Pirimeer Liigii Ingilaandii torbee kana taphatamaniin roobii Biraatan Maanchister Siitii dirree isaa irratti kan keessummeesse Biraatan tokko walitti galchuun qabxii tokko kan qooddate yoo ta'u, Kamisa kaleessaa Manchester United Chelsea kan dirree isaa irratti keessummeesse Manchester United 4-1 Chelsea injifachuu danda'eera. Tapha kanarratti Manchester United shaampiyoonaa Pirimeer Liigichaa bara kanaa ta'uudhaaf morkataa kan ture Manchester United 4-1 Chelsea mo'achuun mirkaneeffachuu danda'eera. Egaa dhaggeeffattoota keenya gabatee Pirimeer Liigii Ingilaandiin Manchester Siitiin qabxii 89 tokkoffaa, Arsenaal qabxii 81 lammaffaa, Manchester United qabxii 72 sadaffaa, Newcastle qabxii 70 arfaffaa irratti kan argamu yoo ta'u, Liverpool qabxii 66 shanaffaa irratti argama. Leicester, Leeds United fi Southampton kilaboota wal duraa duuban sadarkaa dhumaa irratti argamanidha. Tapha La Liga Spain yoo ilaallu ammoo tapha La Liga Spain torbee 35ffaa taphatamaniin kibxata Real Valladolidiin 3-1 Barcelona yoo injifatu, Celta Figoona waliin taphachuun tokko walitti galchuun qabxii tokko qooddachuu danda'aniiru. Real Sociedad 1-1 Almeria injifateera. Ittuma fufuun roobii taphoonni taphataman Real Betis 2-1 Getafe yoo mo'amu, Espanyol Atletico waliin taphachuudhaan 3-3 walitti galchuun qabxii tokko qooddachuu danda'aniiru. Elche Sevillaan kan waliin taphatan tokko walitti galchuunis bifuma wal fakkaatuun qabxii tokko kan qooddatan yoo ta'u, Villarreal 2-2 Cadiz, Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano injifachuu danda'eera. Kamisa taphoonni La Ligaa ittuma fufuun taphataman Osasuna 2-2 Atletic, Mallorcan 1-2 Valencia injifateera. Gabatee La Liga Spainitiin ammoo Barcelona qabxii 85 tokkoffaa, Real Madrid qabxii 74 lammaffaa, Atletico 73 sadaffaa, Real Sociedad 68 arfaffaa, Villarreal qabxii 63 walitti qabachuun shanaffaa irratti argama. Real Valladolid, Espanyol fi Elchen kilaboota wal duraa duuban sadarkaa dhumaa irratti argamanidha. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu keenya birootiin ammoo tapha La Liga Spain Real Madrid fi Valencia waliin taphatamee tureen Vinicius Junior arrabsummaa sanyummaa isa mudatee turuun isaa kan yaadatamudha. Kanuma wal qabatanii taphoonni fi deeggartoonni Real Madrid wayita Rayo Vallecano 2-1 injifatanitti Vinicius Junioriif deeggarsa qaban istaadiyeemii Barnaabootti mul'isanii jiru. Taphataan sarara fuulduraa lammii Biraazil Vinicius dilbata darbe arrabsoon jibba sanyummaa Valenciaatiin erga isa mudatee as kilabni isaa tapha jalqabaa injifate. Vinicius taphicha sababa miidhamaan otoo hin hiriirin kan hafe yoo ta'u, taphattoonni Real Madrid lakkoofsa idannoo Vinicius kan ta'e 20 uffatanii dirree seenuu dursitoonni gareewwan kilabootaa lamaanis akkasuma mallattoo dhaamsa jibba sanyummaa balaaleffatu qabu irree isaanii irratti hidhatanii dirree seenaniiru. Deeggartoonni Real Madrid maqaa dargaggoo ganna 22 Vinicius Juniorii waamuun deeggarsa qabaniif mul'isanii jiru. Taphattoonni gareewwan lamaanii walitti dabalamuun barreeffama warri jibbaa sanyii leellistan kubbaa miilaa keessaa ba'aa kan jedhus agarsiisanii turaniiru. Deeggartoonni baanarii barreeffama nuti hundi Vinicius kanarraa ni ga'a jedhu agarsiisanii jiru. Vinicius kaarrii diimaan yeroo Valencia waliin taphatan kennameef haqamuun gammachuu taphni eegaluun dura simatee tureera. Vinicius pirezidaantii Real Madrid Florentino Perezin cinaa wayita ta'uttis ni mul'ata. Vinicius warreen deeggarsa itti agarsiisan kan galateeffate yoo ta'u, garuu booda suura wayita harkaa raasu mul'isu Instagram irratti maxxansuun isaanis jaaladhaa galatoomaa jechuun deebiseera. Miiltoon Vinicius taphataan lammii Biraazil Rodrigoon daqiiqa 89tti goolii galcheera. Vinicius amala badaa agarsiise jedhamuun tapha Valencia irratti dirree kan baafame yoo ta'u, liigiin Spain kan warra leellistoota sanyiitii jedhe. Akkaataa pirezidaantii La Ligaa Javier Tebas taatee kana itti qaban bal'inaan kan balaaleffatamedha. La Ligaan Spain taatee jibba sanyummaa wal qabatu irratti adabbii muruuf aangoo dabalataa na barbaachisaa jedha. Federeeshiniin kubbaa miilaa Spain kibxata akka beeksisetti Valenciaan taphoota 5 irratti istaadiyeemii isaa gartokkeen akka cufamu yuuroo 45,000 ni adabamaa jedhamu kan beeksise murtii dabarseera. Dhimma kana ilaalchisuun leenjisaa Real Madrid Carlo Ancelottiin murtoo koree dorgommii kana ajaa'ibsiifadheera akka yaadutti murtoo sirriidha jedhan.
Egaan dhaggeeffattoota keenya taphni jaalatamaa Pirimeer Liigii Ingilaand torbee kana kan xumuraman yoo ta'u haaluma kanaan sanbattan dhufu kan taphataman sa'aatii wal fakkaataa irratti Arsenal Wolves waliin kan taphatu yoo ta'u Aston Villaan Brighton wajjin, Brentford Manchester City waliin, Chelsea Newcastle wajjin, Crystal Palace Nottingham Forest waliin, Everton Bournemouth waliin, Leeds United Tottenham waliin, Leicester West Ham waliin, Manchester United Fulham waliin, Southampton Liverpool waliin kan taphataman ta'a. Hordoftoota dhaggeeffattoota keenya qophiin ispoortii irraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Qophiiwwan biroo itti fufuu isaa waliin turtii gaarii.